waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf murteessi. Isa faana deemuudhaaf murteessi. Karaa keessa faana godhachuudhaaf murteessi. Deemsa keessa faana godhachuudhaaf murteessi. Jireenya keessa faana godhachuudhaaf murteessi. Murtoo si gaafata. Murtoo mataa keetii si gaafata. Yesuusidhaaf galanni guddaan akka ati murteessitu irraa barbaada. Akka ati murteessitu Yesuusidhaaf galanni guddaan waaqayyo kan sirraa barbaadu akka ati murtoo cimaa akka ati fudhattudha. Tarkaanfii cimaa akka fudhattudha. Jireenya keedhaaf murtoo cimaa, deemsa keedhaaf murtoo cimaa, tarkaanfii cimaa akka ati fudhattudha. Waaqayyo kana sirraa barbaada. Murtoo cimaa akka ati fudhattu barbaada. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan murtoo cimaa, tarkaanfii cimaa akka ati fudhattu barbaada. Biyyi keenya addunyaan kun walii galtee kan isheen dhabdeef tokkummaan waaqayyo wajjin hin jiru waan cabeef. Walitti dhufeenyi waaqayyo wajjin jiru waan cabeef. Namni gaafa waaqayyo wajjin walitti dhufu ilma namaa wajjin, uumama wajjin jiraachuu hin danda'u. Wal lolaa jiraata, walitti bu'aa jiraata, wal balleessaa, wal diigaa jiraata. Namni gaafa waaqayyo walitti araaramu hunduma firoomfata. Uumama hin firoomfatu, nama hunduma hin firoomfatu, fira godhachuu jalqaba. Ilaalaa, cubbuun hammam akka inni miidhaan irraan ga'e ilaalaa. Cubbuun hammam akka inni nu miidhe ilaalaa. Cubbuun hammam akka inni balaa nutti fide ilaalaa. Ammas kakuu haaraa keessatti cubbuu hojjechuun ilma waaqayyoo deebisanii fannisuudha jedhama. Kakuu haaraa keessatti erga amannee, erga beeknee cubbuu hojjechuun ilma waaqayyoo deebisanii fannisuudha. Yesuus Kiristoos isa jiraata deebisanii fannisuudha jedhama. Nu haa oolchu Waaqa. Nu haa oolchu Waaqa. Kana nu haa oolchu Waaqa. Ilma waaqayyoo isa jiraataa Yesuus Kiristoosin deebisanii fannisu waaqayyo nu haa oolchu. Ilma waaqayyoo isa jiraataa Yesuus Kiristoosin deebisanii fannisu waaqayyo nu haa oolchu. Ibroota 10 irratti immoo gosa 26 kaasanii soddomaatti 31 akkasii Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u 10 Ibroota 10 26 kaasanii gaafa laaltan ni lakkoofsa 31 Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u 29 irraa dubbisanii nama ilma waaqayyootti miilaa xaatu ilma waaqayyootti namni kakuu haaraa keessatti cubbuu hojjetu akka nama dhiiga ilma waaqayyoo Yesuus Kiristoositti miilaa xaataa jiru. Kakuu haaraa keessatti, kakuu moofaa keessatti cubbuu hojjechuun baay'ee ulfaataa akka ta'e macaan qulqulluun nu barsiisa. Adeebinu. Jajjabummaadhaan cubbuu hojjechuu irraa adeebinu. Osoo beeknu cubbuutti galuu irraa adeebinu. Baay'ee nama miidhagsu. Nama cabsatu. Nama cabsa waaqayyo sadda nama baasa. Ummaa namatti agarsiisa. Kophaa si taasisa cubbuu. Kophaa si taasisa. Gaafa cubbuu hojjetu eenyummaa keetu gadi dhuma. Gaafa cubbuu hojjetu moraaliin qabu. Gaafa cubbuu hojjetu jajjabina hin qabu. Gaafa cubbuu hojjetu humna hin qabu. Gaafa cubbuu hojjetu abdii kee maratu dukkanaa. Gaafa cubbuu hojjetu kakuu kee maratu dura keetii. Gaafii hojjetaa. Wanti ati yaaddee jirtu hundi si harkaa bada. Gaafa cubbuu hojjetu sitti dukkanaa guyyaa sitti dukkanaa. Gargaarsa dhabdee walii gajjoon gaafa cubbuu hojjetu wanti si boqochiisu hin jiru. Cubbuun ulfaataadha. Gatiin cubbuu jedhe gooftaan keenya Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan sagaleen waaqayyoo keessatti gatiin cubbuu du'a. Gatiin cubbuu du'a. Gatiin nama cubbuu hojjetu du'a. Mindaa qaba cubbuun. Mindaan isaa du'a bara baraadha. Irraa of eeggannu, irraa haa deebinu, karaa keenyaa sirreeffannu, deemsa
deemsa keenya asirreeffannu deemsa keenya asirreeffannu